Hirmaannaa siyaasaa keessatti wayita ilaallu hijaaba uffachuun akka dubartii musliimaa tokkotti danqaadha. Yaadni keenyas rakkoo kana dandamachuudha. Humni waraana Myanmar mootummaa gargalchee hooggantuu biyya hidha. Oduu biraalee qabadhee dhiyaadhaa. An Asli Galgalooti nuu dhiyaadhaa. Dhaggeeffattootteen oduutiin jalqabaan sirni galateeffannaa fi eebbi kitaaba seenaa jireenyaa Dr. Kabajaa Artiist Alii Birraa irraa xiyyeeffate amajjii 30 bara 2013 akka lakkoofsa Itoophiyaa ta'uu himan. Kitaabichi afaan Oromoo, afaan Amaaraa fi afaan Ingilizii qophaa'uun isaa himuun kaayyoon kitaabichaa nam kabajnee maluu fi kabajuu kennuu fi jedhu barreessaan kitaabichaa Dr. Suraafel Galgaloo. Sagantichi mootummaa naannoo Oromiyaatiin akka qophaa'e kan himan hoogganaan Biiroo Aadaa fi Turizimii Oromiyaa obbo Kabada Deessisaa Alii Birraan walakkaa jaarraa tokkoof olii biyyaaf uummata isaatiif hojjechuun artistii dorgommaa hin qabne ta'uun isaatii fi kophaa galatii akka maluuf dubbata. Artist Alii Birraa waggoottan 60 ol keessatti sirba ogummaa ajaa'ibsiisaa dandeettii ajaa'ibsiisaa kanaan sirbaa gaafa turan waa hundiyyuu haala mijataa keessatti miti. Bu'aa bayii guddaatu ture. Bu'aa bayii guddaa kana keessatti otoo abdiin kutatin kaayyoo ofiirraa otoo asiif achi hin duufin otoo qilleensa yerootiin hin fudhatamin waggoota dheeraadhaaf umrii guutuu nama hojii kana keessa ture aartii uummataa guddise waan ta'eef kanaafis cichoomina kanarraa dhaloonni barachuu waan qabuuf kanaafillee galateeffachuun barbaachisaa ta'ee argameera. Akka kaayyoo sagantaa kanaatti Dr. Kabajaa Artiist Alii Birraa afaan Oromootiin beekamu yeroo baay'ee weelluu afaan Oromootiin sirboota afaan Oromootiin beekamu. Garuu sirba afaan Oromoo qofa miti kan sirban. Sirba afaan Sumaaleetiin, afaan Affaariin, afaan Harariitiin, afaan Amaariffaatiin biyyoota ollaa keessas afaan Sudaanitiin sirboota Sudaan sirbuudhaan sirboota biyya alaa biroo sirbuudhaan saboonni biyya kanaa akka wal beekan, akka wal kabajan, akka wal mararfatan, akka waliin jiraatan, akka eenyummaan isaanii beekamu hojii guddaa hojjetaniiru. Kun illee fakkeenyuma nama addaa isaan taasisa jechuudha. Artistii addaa waan isaan taasisuuf kanaafis galatoomi jechuun barbaachisaa waan ta'eef. Sirna kanarratti qaamoleen mootummaa irraa hooggantoonni mootummaa naannoo fi federaalaa hiriyoonni isaanii, dinqisiifattoonni isaanii, artistoonni fi namoonni bebbeekamoon kan hirmaatan ta'uu sagantaawwan adda addaa qabanneet kan jirru. Namoonni waa'ee Dr. Kabajaa Artiist Alii Birraa beekuu barbaadan kitaaba isaanirraa kan caalatti dubbisan ta'a. Gorsa dhimmoota aadaa mootummaa naannoo Oromiyaa kataan Dr. Muhammed Qophee Alii Birraa Oromoon deettee guddiftee Itoophiyaaf addunyaa kennitee ka jedhu sirni galateeffannaa kun ulfinnaaf jaalalisaa qabna ibsuu jedhu. Sagantaan beekamtii Dooktara Kabajaa qabsaawaa hangafa aartistii olaanaa Oromoo kanaaf qophaa'e kun karaa tokkoon isa galata ummataaf ooleef galateeffachuu akka lammaffaatti sagantaan kun Alii Birraa qofaaf osoo hin taane warra isaa wajji qabsaa'ee aartii ammayyaa Oromoodhaa hundeeffama baandii Urjii Bakkalchaatiin baandii Hiriyaa Jaalalaa kan Alii Birraa yeroo dura irratti wallise Biftuu Ganamaa fa'a miseensota sochii afran qalloo qabsoo bifa aadaatiin jalqabamte san bu'uureessan warra meeshaa muuziqaa sagalee fi aadaa keenya meeshaa godhatanii aartii hidhatanii Oromoof qabsawan warra qabsoo kana keessatti wareegaman kakka Abubakar Musaafaa kana hundaafu warra isaa wajji turee tattaaffii guddaa godhee aartii kana guddisuu irratti tumsa isaa ta'ee isa kanaas nuuf gumaache san hundaafis kabajaa qabnu ibsu keenya. Namni kun nama hojjetee nu boonsise dhaloota boonsise barsiisaadha. Barsiisaa dhalootaati. Akka nama tokkoottis, akka artistiittis, akka qabsaa'aattis karaa adda addaatiin fakkeenyummaa guddaatu isarraa calaqqifama. Humni waraan Myanmar hooggantuu biyyaa Aung San Suu Kyi to'annoo jala oolchitee bulchiinsa biyya gargalchitee aangoo harkaan gaatti. Humni waraanaa eegee qabateen booda TV irratti ibsa kenneen labsii yeroo muddamaa waggaa tokkoof labse. Maqaa Bamaan jedhamu ka beekamtuu Myanmar waggaa dheeraa humni waraanaa jalaa bultee bara 2011 rifoomii demokiraasii jalqabde. Aung San Suu Kyiin eenyu Elias Mulugeeta gabaas qaba. San Suu Kyiin intala nama abbaa bilisummaa Barmaa jedhamuun beekamanii Jeneraal Aung Saaniiti. Abbaan ishee kan ajjeefaman yeroo isheen umurii waggaa 2 jirtu ture.
Kan ajjeefamanis Barmaan sirna gita bitaa Ingilizotaa jalaa ba'uudhaaf xiqqoon yeroo hafu akka lakkoofsa isaaniitti bara 1948 keessa ture. Saansuchi yeroo tokko mirgoota dimokiraasii fi namummaatiif akka fakkeenya guddaa tokkotti ilaalamti turte. Sababiin isaa faallaa loltoota Maayinamaar warra araaran beekan jedhamanii dhaabbachuudhaan biyyattii keessatti dimokiraasiin akka jiraatuuf qabsaa'uudhaaf waggoota dheeraa dabarsiteetti. Kan hordofees bara 1991 badhaasa Noobeelii nagaa hidhaa keessa wayita jirtu mo'achuu dandeesse. Saansuchi waggoota 15f erga hidhaa turtee booda bara 2010 bilisaan gadhiifamte. Filannoo waggoota 25 keessatti yeroo jalqabaatiif gaggeeffameenis paartiin ishee mo'icha guddaa argatee gara aangootti dhufuu dandeessee turte. Haa ta'u malee heerri mootummaa biyyattii Saansuchi akka pireezidaantii biyyattii taatuuf hin hayyamu. Sababni isaa immoo ijoolleen ishee lammii biyya alaa waan ta'aniif kanarraa kan ka'es mootummaan kan gaggeessitu dugda duuba teesseeti. Saansuchi amma umreen ishee ganna 75. Badhaasa Noobeelii nagaa mo'attee kan turte Saansuchiin biyya ishee keessatti jal'inaa fi gidiraa musliimota Rohingaa irratti gahaa ture irratti dhibaa'ummaa agarsiifteen kabajnii fi beekamtiin jaarmiyaalee addunyaa hedduu irraa argatte irraa fudhatameera. Bara darbe mana murtii yakka addunyaa irratti dhiyaattee kanaaf deebii akka kennitu ta'etti musliima Rohingaa irra gidiraan ga'ee sirrii ta'uu isaa agarsiisuuf yaaluun ishee kabaja sadarkaa addunyaa irratti isheef kennamee ture kan gurraachisedha. Haa ta'u malee Saansuchiin biyya ishee keessatti warra Buudaa baay'ina qaban biratti fudhatama bal'aa qabdi. Dhaggeeffattootni oduu gaggabaaboo addunyaa isin beeksifnaa jalqabaan kan ol gammachuu ayyaana fi namoota galmeessa jalaatti himatan jechiraagolee dhaga'uuf arma murtii dhiyaatan garuu abbootiin alangaa raagaa qabatanii waan dhiyaataniif beellamii boriitti hiisan. Itoophiyaan jeebla dhufuutti talaalii kooronaavaayirasii akka lagalfattuu beeksifte. Talaalii galuuf dirquun ammoo hawaasa carraa saaxilamuu qaban keessaa yoo xiqqaate dhibbi keessaa harki 20 akka ga'u ministeerri fayyaa beeksise. Talaalichi namoota baaburaa fi awutobaasii oofanii fi barsiisota manneen barumsa mootummaa keessa barsiisan akka ga'u in taasifamaa jedhan. Walitti dhukaasii garee Alshabaabiif eegdota nageen Soomaaliyaa hoteela Afriik jedhamu keessatti am dhaabbate. Hadhiis hotel tanaatiin namshanii lubbuu dhabee hedduun madaa'ee jedhu mootummaan akka gabaas AFP'tti hadhiis kan keessatti miseensota Alshabaabii 4 dootee tokko boombiin ufijjeesse. Pireezidantummaa Yuugaandaa akka dorgomee dhabee Bobbi Wine filannoo hinatanii jedhee himatama murtii ban abukatoon isaa akka filannoo sun deebi'an feenaa jedhe Pireezidantii Yoweri Museveniin harka 50tiin injifate. Ijoollee yatiimaa magaalaa Abuujaa alaatti torbaan lama durbutaman gadhiifaman dhiirtii hidhattee ijoollee tan tagan 10 fi 13 jidduu itti cabsitee butti eegi maallaqii kafalameef gadhiiftee nama maallaqa geessu qabdi. Pireezidantiin Afrikaa Kibbaa Cyril Ramaphosa hangaa gamtaa Afrikaa ta'uun ibiddaan cuuphamuu jedhu. Ramaphosa ka waggaa tokkoof durtaa gamtaa Afrikaa ta'e torbaan kanaa yeroon isa dhumte. Pireezidantii Kongoo Felix Tshisekeditti bakki isa bu'u. Aangaa'ota TPLF mootummaa federaalaa ajaja irratti banuun barbaadaa jiru keessaa tokko durtaa dhaabbichaa kataan Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el ji'oota lamaan booda lafa baqannaarra jiranii guyyaa duraa karaa fuul Facebook dimtsi wayyaanii asbaanii uummata Tigraayiif hawaasa addunyaaf ergaa dabarsan. Dabratsiyoon lol Tigraay deemaa ture mootummoonni 4 itti hirmaatanii jedhe. Faayist Abiy Ahmed hizbi Tigraay mitfaa ሰራዊት ትግደስ ሓዊስካ ናይ ወፃኢ ሓይልታት ዓድሙ የወርግጠሉ ብሓፂሩ ህዝቢ ትግራይ Abiy Ahmed waraana Eertiraa fi humna alaa biroo dabalachuun uummata Tigraay fixaa jira. Uummata Tigraay beelaa fi rasaasaan fixna jechuun halkanii fi guyyaa hojii isaanii hammeenyaa hojjechaa jiru. Lammiileen nagayaa dhalattoota Tigraay waan ta'aniif qofa bakka argamanitti ajjeefamu. Dubartoonni Tigraay gudeedamaa jiru. Tigraayitti mirgoonni namoomaa fi dimokiraasii sarbamaa jiru. Waraanni Tigraay jiraatus jiraachuu baatus magaalonni fi baadiyyaan meeshaalee waraanaa gurguddoon haleelamu. Manneen amantiis haleelamaa fi kabaja dhabaa jiru. Hambaaleenis manca'aa jiru. Miiliyoononni qe'ee isaaniirraa buqqa'uun rakkoo hawaasummaa fi namoomaaf saaxilamaniiru. Namni dhukkubsate yaala akka hin arganneef qorsa buufataalee fayyaa keessa jiran saamaa jiru. Kan fudhachuu hin dandeenye ammoo gubuun uummanni Tigraay yaala fayyaa dhabee akka badu humna isaanii guutuun hojjetaa jiru.
Haa ta'u malee ergaan Dimtsi Wayyaaneen Ameerikaa irra dabraa jirhimamirraa dhagaam kunin dhugaatii kadabrattiyoon ta'uu eessarraaf yooma akka waraabame ilaalchisee BBC'n qaama walaabarraa qulqulleeffachuu hin dandeenye. Mootummaan Itoophiyaa garuu himannaan inni taasisee kan hin jirree fi yakkaawwan suukaneessaaf itti gaafatamuun humnoota isaaniitii jedha. Guyyaan irraa guyyaa uffannaa hijaaba kabajan addunyaa keessaa. Bara 2013 guyyaa hijaaba addunyaa jechuun ka'ee galte dubartiin Ameerikaa Nazma Khan kaayyoon guyyichaa hubannoo dogongoraa dhimma hijaabaa irra jiru sirreessuu jette. Itoophiyaatti guyyaa kan qindeessu jarmiyaa dhimma dubartoota Women Alliance for Peace and Social Justice hooggantuu jarmiyaa kanaa Adde Jamila Siyaad Kawaayiliheen Hamza Hussein dubbise keessattuu biyyootii lixa biraatti nama hijaaba uffatu jalqabaan yoo argan shororkeessummaan walitti qabsiisuu jette. Kanaan wal qabatee hawaasi hijaaba uffatu moggaatti qooduun waan tureef kan dhabamsiisuuf jedhame eegalamee jette. እኛ ሀገርና የነሱ ሀገር ችግር ይለያያል። እነሱ ሀገር ላይ ያለው ችግር ከማህበራዊ ላይፋቸው የሚጀምር rakkoon biyya keenyaa fi kan isaanii gargari. Rakkoon biyya biraa jiru jireenya hawaasummaarraa eegala. Hijaaba uffachuu shororkeessummaan waan wal fakkeessaniif akka danqaatti ilaalama. Biyya keenyatti namni hedduun amantaa kan hordofu waan ta'eef qamisii fi hijaaba uffachuun waan haaraa miti. Keessattuu baroota dhiyoon asitti musliimonni hedduu hijaaba uffataa jiru. Haa ta'u malee rakkinichi ifatti bahee kan mul'atu dhaabbilee mootummaa fi hirmaannaa siyaasaa keessatti wayita ilaallu hijaaba uffachuun akka dubartii musliimaa tokkotti danqaadha. Yaadni keenyas rakkoo kana dandamachuudha. Jireenya hawaasummaa keessatti dubartiin tokko hijaaba uffatteef hin qollifamtu yookiis dubartiin kiristaanaa tokko naxalaa uffatteef addan fo'amtu. Garuu rakkoon kan jalqabu sadarkaa niqaabaa yookiin burqaa fi jilbaaba uffachuu irratti yogguu gahudha. Dubartoonni gosoota uffataa akkasii uffatanii fi kanneen gita hojii olaanaa fi piroofeeshinaal irra jiran jireenyi isaanii mijawaa miti. Seerri uffannaa hojiilee hedduu uffannaa akkasii kan tilmaama keessa galche miti. Akka hawaasaatti gama amantiin yoo ilaalle ani musliima ofiin jettee dubartiin hijaaba uffattu qollifamti taanaan kun akka biyyaattis akka hawaasaattis nu fayyadu. Yaada kana hubachuu fi furuuf biyya keenyattis kabajamuu qabaa jennee kaane. Dhimmi uffannaa hijaabaa dhimma dubartoota musliima tokko qofaa fi waa'ee amantii qofa osoo hin taane dhimmi dubartoota feminizim waliin yaadrimee wal sim qaba. ሂጃብ ለኔ በጣም ፌሚኒስት ከሆኑ አይዲያዎች መካከል አንደኛው ሂጃብ ነው ብዬ አምናለሁ። Anaaf hijaabni yaadota feministii yookaan kabaja dubartii ta'an keessaa tokkodha jedheen amana. Keessattuu uffannaan kun miidhaa sababa saalaa dubartii irra ga'u hanga tokko ittisuurraa jalqabee hanga naamusa mishaa dubartii tokkoo agarsiisutti hiika kan qabudha. Qajeeltoon Qura'aanaas hijaabni akka dubartiin namoota kashlabbeen hin miidhamnee fi akka mallattoo dubartii musliimaatti kan ilaalamu ta'uu ibsa. Hijaabni akka golgaa mirga dubartiitti ilaalama. Yaadrimeen feminizimiis akkasuma. Dubartoonni meeshaa wal quunnamtii saalaa miti. Yaadrimeen hijaabaa inni guddaan kabaja dubartiiti. Dubartiin meeshaa miti. Dubartiin tokko dhimmaaf nama biraa waliin kan wal argitu yoo ta'e qaama ishee agarsiisuuf miti. Akkuma nama kaanii dhimmatu walitti isaan fida. Namoonni garuu wayita dubartii argan miirri isaanii jalqabaa quunnamtii saalaa waliin wal qabsiisuudha. Uffannaan hijaabaa kanaaf fala ta'a. Dhageeffattootteen sagantaan keenya galgala kanaa ganumaa mammaansi keenya irraa boriif hin beenne qodaan buhoon isii sagal jedha. Mammaansi kanaan wal fakkaatu kan fa'a deebii feesbuuk teen jalaa kennadhaa. Nu eeggatanii nu dhageeffachuu keessanii fi hedduu isan ulfeeffannaa sagantaa kan qopheesse Elias Mulugeeta gam teknikaatiin Deevis Masaaru kan isaniif dhiyees an asli galgalooti yoo waaqi jedh borsaatti akkana walti deebina nagaa waaqa heebbulaa horaa bulaa deeban hangafamaa dhanbulaa.